raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Adoolessa 5 bara 2022 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoonii Dirree Shaggar irraa oduu keenya kibxata galgalaa isin dhageechifnaa. Oduu waliin Angurmechaa Gammachuuti. Qondaalonni fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo beellama mana murtii kaleessa ture irratti osoo hin dhiyeeffamin hafuun beekame. Waraanni Tigraayitti adeemsifamaa ture jeequmsa Oromiyaa keessa ture hawaasa idil addunyaa jalaa dhoksuu jaarmiyaan mirga namoomaa falmu Human Rights Watch beeksise. Kanneen jedhan ijoowwan oduu keenyaarraati. Amma tokko tokkoon isinitti hima. Hooggantoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamanii jiran yeroo dheeraaf mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamin beellamarraa akka hafan taasifamaa kan ture yoo ta'u, ammas beellama kaleessa qaban irratti osoo hin dhiyeeffamin hafuu isaaniitiin Koomishiniin Poolisii Oromiyaa qondaalotaa fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kanneen Adoolessa 14 bara 2022 mana murtiitti akka dhiyeessuuf manni murtii ajaja dabarsuu itti gaafatamaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Miseensonni gumii shanee adda bilisummaa Oromoo fi qondaalota dhaabichaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamanii jiran keessaa Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa, Gadaa Gabbisaa, Lammii Beenyaa, Dr. Gadaa Ooljiraa fi Daawit Abdataa maqaa kan dha'an obbo Lammiin mootummaan maaliif haga ammaatti isaan hidhee akka jiru wanti beekame hin jiru jedhan. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo kan ta'anii kanneen akka Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kennasaa Ayyaanaa fa'a isaan kana dabalatee namoonni torba ta'anii kan bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti hidhamanii jiranii jiru. Isaan kun maatiin yeroo adda addaa abukaatowwan uummatni sigaa kanuma quba qabudha. Mirga walabummaa qaamaa gaafatamee kana booda mana murtii akka dhiyaataniif maaliif akka gamma yoonaa hidhamanii jiranii manni murtii Koomishinii Poolisii Oromiyaadhaa fi akkuma kana immoo abbaa alangaa naannoo Oromiyaa isaan kun akka isaan dhufanii waan hidhanii jiran kanaaf dhaddachatti akka dhiyaataniif ajajame hin dhiyaatiin hafanii. Beellama kanaan dura irratti abbaan alangaa himata isaa fooyyeffatee beellama itti aanutti yoon dhiyeessine maamiltoonni kiyya bilisaan haa gadhiifaman jechuun abukaatoon qondaalota kunneenii gaafachuun kan yaadatamu yoo ta'u, obbo Lammiin garuu beellama Adoolessa 4 bara 2022 oole kanaan himanni isaanii irratti banamee fi maaliif akka hidhaman wanti beekame hin jiru jedhaniiru. Adoolessa 4 kana immoo dhufanii haga ammatti maaliif akka kaan kana akka irra dhufanii dubbatanii fi namoonni kun immoo akka isaan hiikamaniif manni murtichaa gaafatee ture. Haa ta'uti gaafa sanas har'as mana murtiin dhiyeessinee hafan jechuudha. Jaallan kana beellama dabalataadhaa kennanii. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa, abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa fi qajeelchi poolisii magaalaa Burraayyuu qondaalota adda bilisummaa Oromoo kunneen mana murtiitti akka dhiyeessaniif manni murtii ajaja dabarsee turullee qaamoleen kunneen ajaja darbeef gurra jala dabarfachuun osoo hin dhiyeessin hafuu isaaniitiin manni murtii yeroo dhumaatiif gaafa Adoolessa 14 bara 2022tti beellama qabachuu obbo Lammiin ibsaniiru. Egaa biyya kana keessatti seeratu nama geggeessuu qaba. Amma garuu namatu seera geggeessa waan ta'eef homaa waan irraa abdatamu hin jiru. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa qajeelchi bulchiinsa magaalaa Burraayyuu yeroo abbaa alangaa Oromiyaa isaan kana hunduma isaanii jajni darbee ture. Isaan hundi isaaniiyyuu jaallan kanas hin dhiyeessine ofiisillee hin dhiyaanne qamaan manni murtichaa haga ammaatti ajajaa sadan kana dabarse jechuudha. Amma sadhumaa fi gaafa Adoolessa 14tti beellamanii jechuudha. Itoophiyaa keessatti walabummaan mana murtii fi hojiin poolisii fi abbaan alangaa dhimma siyaasaa waliin wal qabachuun adeemsa seeraa fi haqa biyyattii gaaffii jabaa keessa galcheera kan jedhan obbo Lammiin ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun ammoo sirni bulchiinsaa diigamuun biyyattiin afaan qawwee jalatti bulaa jiraachuu agarsiisaa jedhan. Manni murtii
siyaasarraa walabaa yookaan abbaan alangaa siyaasarraa walaba, poolisni siyaasarraa walaba jechuun hin danda'amu. Biyya kana keessatti afaan guutanii dubbachuu haga nama dandeessutti kan nama dhiibu murtiin mana murtiidhaatii utuu kan kabajamu ta'e. Armaan dura jaallan kun manni murtii kan walaba isaan baasee fi ammas immoo himata tokko malee kan hidhamanii jiranidha. Manni murtichaa xalayaa barreessuun addatti waan inni itti deemu sikitti eeguuf jirra malee haga ammaatti wanti qulqullaa wanta isaan qabatanii gabbahanii hin jiru jechuudha. Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo seeraan osoo hin taane sirna siyaasaa biyyattii mana hidhaatti darbatamuu isaaniitiin hooggantoota kanneen kan hidhaarraa hiikuu qabsoo uummata Oromoo qofa akka ta'e kan hubachiisan obbo Lammiin manni murtii siyaasarraa walaba ta'ee hooggantoota kanneen ni hiika jechuun ulfaataa ta'uu himan. Abdii nu qabnu nuni qabsoo uummanni Oromoo geggeessu qabsoodhaan hoogganoonni keenya hiikamu. Hoogganoota keenya kan hidhe seeratuun taane siyaasa kan hidhe sirna ijibaachuudhaan addatti hoogganoota kana seeraan ni hiikutu ta'e yoona waggaa lamaan darban kana hundi isaanii hiikamanii hojii idilee siyaasaa dhaaba keenyaa kan qabsoo uummata keenyaatti deebi'aniiti furmaataaf hojii qabsootti deebi'u jennee abdii qabna. Qabsaa'onni Oromoo imala qabsoo taasisan keessatti aarsaa lubbuu dabalatee didhaawwan jajjaboon isaan mudachuu akka malu hubachuun itti amananii kan itti seenan ta'ullee uummanni Oromoo garuu dhimma hooggantoota isaa kana haala kanaan callisee ilaaluun qormaata egeree isa eeggatuuf dursee harka kennachuu ta'uu isaatiin bakka jiru sagalee isaa dhageessifachuu akka qabu dhaaman. Qabsaan waa sadiif manaa ba'a. Inni jalqabaa injifatee bilisummaa isaa galii qabsoo isaa ijaan argu. Inni lammeessoo hiraarsaan daandii xurree bilisummaa irratti itti dhuftu kun hidhamuun qaamaa hir'achuun biyyaa godaanfamuun rakkachuun ni mudata qaama qabsooti. Sadeessoo aarsaa lubbuuti. Hoogganoonni qabsoo bilisummaa Oromoo kana sadan utuu beekaniitu qabsootti seenan. Uummanni keenya keessattuu lammiileen Oromiyaa dhimma hoogganoota isaa irratti akka kanaa callisuun nama sodaachisa. Wabii Waaqotu gabaase. Ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa bara 2020 raawwate hordofee namoonni 178 battala sanatti hidhattoota mootummaatiin ajjeefamuu maddiitti Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa fi tasgabbii hammaataa kan uume ta'ullee waraanni Tigraayitti gaggeeffamaa ture jeequmsa Oromiyaa keessa turee fi jiru hawaasa idil addunyaa jalaa dhoksuu jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch beeksise. Gabaasni jaarmiyaa mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch kaleessa toora marsariitii isaatti irratti qoode akka agarsiisutti tarkaanfiin qaamoleen nageenyaa mootummaa waggoottan lamaan darban keessa Oromiyaatti Oromoo irratti fudhachaa jiran hammaatee sarbama mirgoota namoomaa jajjaboon dabalamullee sababa waraana Tigraayin hawaasa idil addunyaa jalaa golgamee ifatti osoo hin beekamin hafeera. Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa bara 2020 raawwatame hordofuun tajaajila neetworkii mootummaan baatiiwwan 3 lixa Oromiyaatti cufee ture dabalatee tajaajila bilbilaa addaan kutuun ajjeechaa fi hidhaa jumlaa qaamolee mootummaa namoota nagaa irratti raawwatan jaarmiyaaleen mirga namoomaa fi miidiyaaleen walabaa akka hin gabaasne dhorkuun dhoksuu kan ibsu gabaasni Human Rights Watch qaamoleen nageenyaa mootummaa dargaggoota Oromoo qabata deeggartootaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun adamsee hidhaa fi ajjeesaa jiraachuu addeesseera. Human Rights Watch keessatti Daayirektarri gaanfa Afrikaa Laatishaa Baader ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa booda waggoottan lamaan darban keessatti qaamoleen nageenyaa mootummaa uummata Oromoo fi hawaasawwan xixiqqoo Oromiyaa keessa jiraatan haleelaa turuu fi ammallee wabii jireenyaa dhabanii jiraachuu toora Tiwiitarii isaanii irratti beeksisaniiru. Waraana kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti gaggeeffamee ture dura Oromiyaa keessatti sarbamni mirgoota namoomaa jabaan gaggeeffamaa turu kan hubachiisu gabaasni Human Rights Watch kun dhiitamni mirga dhala namaa Oromiyaa keessatti hidhattoota mootummaatiin raawwatamaa jiru ammallee itti fufee waan jiruuf xiyyeeffannoo hawaasa idil addunyaa akka barbaadu beeksiseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Oduu keenya ittaanuun weellisaa Nageessoo Duulaa baatii tokko oliif osoo mana murtiitti hin dhiyaatin mana hidhaatti dararamaa jiraachuun dhaga'ame. Weellisaa Nageessoo Duulaa erga qabamee hidhamee ji'a ol ta'us haga ammaatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin mana hidhaatti dararamaa jiraachuu maatinsaa himan. Weellisaa Nageessoo Duulaa kan dhalatee guddatee aanaa Liiban Cuqqaalatti yoo ta'u kan ukkaanfamee hidhame aanaa Lumee magaalaa Mojootti ta'uu maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar dhugoomsaniiru. Miseensi maatii isaa tokko yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti weellisaa Nageessoon caamsaa 25 bara 2022 magaalaa Mojootti ukkaamsamee erga hidhamee booda achuma magaalattiitti kan hidhame yoo ta'u barbaacha guddinaan torbaniin booda akka argame himu. Torban tokkoof magaalaa Mojootti erga hidhanii boodas gara magaalaa Adaamaatti dabarsuun hidhaa fi dararaa olaanaa irraan ga'uu ibsuun
hanga ammaatti himanni homaatu osoo irratti hin banaminii fi mana murtiitti sodoon dhiyeechin jiraachuu isaaniitiin yakki hidhameefilleen osoo hin baramin jiraachuu dubbataniiru. Weellisaan lafaa dhufaan kun dhiyeenyuma kana bakka dhaloota isaa aanaa Liiban Cuqqaalaa magaalaa Adulaalaatti sirba kiliibbii tokko kan eebbisiise yoo ta'u, gaafa eebba kiliibbichaas jaalbultiisaa kaabineen aanaa Liiban Cuqqaalaa hiitee gadhiisuu yaadachiisaniiru. Weellisaa Nageessoo sirba kiliibbii eebbisiise kana qofa uummataan haa ga'uyyuu malee sirboota hedduu sagalee qofaan hojjetee akka harkaa qabu miseensi maatii kun dabalanii ibsaniiru. Bulchiinsi Bilxiginnaa aangootti eega ba'ee namoota hawaasa keessatti dhageettii qaban hedduun sababa malee hidhee mana hidhaa adda addaatti dararaa jiraachuu yeroo adda addaatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya xumuraatiin qaama koomishiniin marii biyyaalessaa dhiyeessu kamiyyuu waliin mari'achuuf qophii akka ta'e mootummaan Bilxiginnaa ibse. Itoophiyaan waraana Tigraay raafama siyaasaa fi diinagdee jabaaf erga saaxilamtee booda waraana haaraa Oromiyaa fi Oromoo irratti labsiteen ammoo rakkoo cimaa keessa seenuuf daaddisaa jiraachuu ishee himamaa kan jiru yoo ta'u, gabaasa koomishinaroonni koomishinii marii biyyaalessaa hojii baatiiwwan 4 darban dhiyeessan irratti kaleessa kan argame dureen paartii Bilxiginnaa Abiy Ahimad ajandaa fi qaama koomishinii marii biyyaalessaa dhiyeessuu kamiyyuu waliin mari'achuuf qophii ta'uu beeksiseera. Mootummaan Bilxiginnaa Itoophiyaa waraana keessatti erga kuffisee booda falaa fi furmaata waan dhabeef waldhabdee gareewwan qabsoo hidhannoo gaggeessaa jiran waliin qabu karaa nagaa furuuf kan qophaa'e fakkaatullee walgahii kaadiroonni sirnichaa tibbana caasaa garaagaraa irra jiran gaggeessaa turaniin warraaqsi bilisummaa uummata Tigraay TPLF marii biyyaalessaan dura mootummaan naannoo Amaaraa daangaa Tigraay gadhiisee akka ba'uuf haal dureetti eechisan diddaa guddaa Bilxiginnaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa gidduutti uumeen carraan mariin biyyaalessaa gaggeeffamuuf adeemuu dhiphaa ta'uu hirmaattota walgahii kanarraa hubachuun danda'ameera. Warraaqsi bilisummaa uummata Tigraay waraana bilisummaa Oromoo waliin qindaa'uun magaalaa Finfinnee irratti haleellaa raawwachuu mala sodaa jedhuun qabata waraana bilisummaa Oromootiin mootummaan magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota gurguddoo biyyattii keessatti hidhaa jumlaa dhalattoota Oromoo irratti taasisuuf qophiirra jiraachuu odeeffannoo keessa beektota Bilxiginnaarraa argamerraa hubachuun danda'ameera. Kanumaan walqabatee Finfinnee kutaa magaalaa Aqaaqii Qaalitti iddoo addaa kondoominiyeemii Tulluu Diimtuu jedhamutti miseensonni garee shororkeessitoota 5 fi juuntaa waliin ta'uun adoolessa 2 bara 2022 qaamolee nageenyaa irratti haleellaa raawwachuuf qophiirra osoo jiranii to'adhe jechuun poolisiin federaalaa dargaggoota Oromoo fi dhalattoota Tigraay qabee hidhuudhaan dararaa jiraachuun dhaga'ameera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.